ani kanin jedhu amma fakkeenya mucaadhuma kana haati mucaa kana akkamitti mucaa kana sitti kennite jechuun si kasaftee seerri fuudhi mucaa kana guddisiisiin jedhe moo ishiin guddisuu dadhabdee hoodhu siin jette moo situ dhaqee jalaa hate moo akkamitti fiddeesti kennite mucaa dubaraa yeroo baay'ee namni wajjin rakkatamanii hin gatu dubartii tokko yoo ta'u dhiira ta'e jedhu lammaffaa immoo isheen eessa jirti waan sargiin gootanii dhalateedha moo waan baay'ee wajjin teessanii dhalateedha moo waan Hai akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo hundumti keenya nagaadha isin nagaa taatu jedheen amana mee nagaa isin gaafannee gaafin gaafadhu immoo hammas nan qaba waan ta'eef nagaa gaafadhu Eshi nagaa jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii egaa viidiyoodhaan deebinee dhufneera gaafin qaba jettee hunda dandeessuuni gaafii ishii kunoo isin fuulduratti naa gaafattu anis deebisuudhaan man danda'etti qophiidha jechaadha. Giddi deebiftaa. Eshi gaafin koo akkana sadii yookiin lama innis maal inni seetanii ani kanin jedhu amma fakkeenya mucaadhuma kana haati mucaa kana akkamitti mucaa kana sitti kennite jechuun si kasaftee seerri fuudhi mucaa kana guddisiisiin jedhe moo ishiin guddisuu dadhabdee hoodhu siin jette moo situ dhaqee jalaa hate moo akkamitti fiddeesti kennite mucaa dubaraa yeroo baay'ee namni wajjin rakkatamanii hin gatu dubartii tokko yoo ta'u dhiira ta'e jedhu lammaffaa immoo isheen eessa jirti waan sargiin gootanii dhalateedha moo waan baay'ee wajjin teessanii dhalateedha moo waan xinnooti moo naafaa ifee miti baay'ee miti adda innati dhoksitee akkasitti irratti duutaa baatee jechuudha. Kanaaf amma akkana ibsituun barbaada. Baruun sirriidha. Dirqama. Waan tokko immoo qabnaan ani kileer godhadhu malee gadi dhiyeessu. Eshi gaa ta'u nan deebisa gaafii sadii na gaafattee akkuma dhageessanii jechaadha. Maalinni ani isa tokkoffaarraa otoo hin taane isa sadaffaarraan ka'a. Akkamitti dhalattee akkamitti kana jechuun wal fuutaniiti moo maalidha jechuu barbaaddeeti natti fakkaata. Yaa wal hin fuune yeroo sana anis barataadha ishiinis barattuudha. Barumsa otoo jirru gaasinii margaa otuma qaaqaa maal barataadha miti daa'ima qaaqaa jira miti. Kogaa dubbii godhan ta'u irraa daddabsin otuma qaaqaa taphannuu yoo wanti kun uumame na sana booda maanni isheenis egaa anis barataadha waan ta'eef waliin jiraachuun hin danda'amu. Ani barumsa kiyyattan fufee isheen mucaa kana hedduma xiqqoo jabaattee yoo biyya alaa deemuu waan barbaaddeef obboleettii kiyyatti kennite jechaadha. Sisteriitti kennite jechaadha. Sisteriitti kennite ishiitu guddise mucaadha. Ishiin guddiftee amma yoonatti ishii bira jirti jechaadha. Kana wanti jiru akkamitti seeraan mana murtiitiin namni kan jedhu lakki mana murtii miti. Yaa kiyya ta'uu waan beekamuufi fiddee obboleettii kiyya guddiftu jennee ishiitti kennine. Isheen immoo gara biyya amma kan jirtu biyya keessaa miti biyya hambaa jirti biyya arabaa jirti jechaadha. Biyya arabaa jirti hojii hojjechuudhaaf deemtee na akkasi wanti jiru. Oma wanti walitti dhufnee waliin jiraannee jireenya hundeeffannee jenneemtuun jiru yeroo sanaanis barataa waan ta'eef jechaadha. Egaa kanuma wanti jiru malee homaa wanti dhokatee hin jiru. Ishiinis immoo homaa wanti yaaddoftu hin jirtu. Ishiinis amma asii miti kan jirtu. Asii miti kan jirtu biyya hambaa jirti jechaadha. Kana gaafiin keessi deebi'e. Baruuni akka biyya laa jirtu baruun uume waan tokko namatti ibsa. Haasan nama ijaan galtee
Biyyala isumsitti baniif jette moo maatti beekte? Dhuftee jiraattee edda si maatti beekte? Isa Maan kan fudhattee wallaala guddisa? maali oduun information nama hin dhokata. Innoo ka ta'ee nama tokko nama dhiisanii bira deemu. An Ishiinis tokko hin waa'ee isaa dawwalti maatti ka beeku? ilmoo ishiiti miti ishiinis hin dawwalti nu akkami jettee gaafachuudhaaf hin bilbilti iddoo jirtu. Naa sana dubbiin hin dhokatu dhaga'amaa jechaadha. Keessa kan jirtu. Naa kana wanti jiru. Ishiinis ilmoo ishii waan ta'eef bilbiltee gaafachuu dhiisuu hin Egaa isin haa galu yaa sabaa isaanii irraan gahaa jiraatte akkamitti nammaa isaa muluun sobee irraa dabe taanaan lola lammataa ta'a anan na beektu. Maaliif ani si jammar gaafii isaatiin miti kan hin taa'u eessa akka jirtu ishiinis maal akka ta'e addan baafadha ergan jalqabee tarii wanti na dhokate baay'ee jira kaa hin beekamu akkuma kalee dhoksanii har'as wanti na dhoksan jiraachuu danda'a. Ammas kabkabiin hin barbaachisu ijoo ishii muudhaan alaa jechuudha. Mucaadhaaf jecha yoo bilbiltee isaan dubbisaa jiraatte okay. Garuu eenyu akka bilbiltu akkamitti akka bilbilaa jirtu immoo anuu nan bara akkatti hin baru anatu beeka. Kanaaf haa ta'u yaa ofumaa fi ituma ishii bira jirtu ofumaa sila hala deemuu jetteef iddee kennite jedhamee sumatti kennite ati buleettii kee bira kaawwatte. Malee buleettii kee maatti beetti geessiteetti kennite. Buleettii kee maal dhimma irraa qabdii fuutiif ishiin akka salphaatti. Haa ta'u garuu hundumaafuyyuu inu bannarra keenya. Kana yoo dhufte atis wal bartu mara kone jiru. Yoo dhufte eenyu akka taate jechaan nama beekuunis bareedu. Nama kone wal baru. Ayi kolfina. Wal bartu ennaa dhufte eenyu akka taate jechaadha mara kone jiru. Kanis immoo waan mun darbe seenaa darbe waan ta'eef. Seenaa darbe waan wal baran maal qabare? Maal wal laallata waan wal baranii? Situ jedhame eenyu akka taate iddoo ishiin jirtus nan baraa. Inni mata duree isaatiif kaa anatu rakkoo keessa jira waan ta'eef isaa fi anatu barata. Waan dhuftee nagaa na gaafattu maal qaba? Nagaa maal si gaafatti wal bartuu jechaa jirtamu wal bartuu jechuun mee bakka. Kannaan ennaa dhuftee eenyu ishiin kan jedhu kunoo ishii kanaa kan jedhuun bartaa. Isaanii karaa kootii nan bara rakkoon qabaata rakkoon qabu garuu. Garuu dubbiin baay'ee bareedduu irra jira akkan salphisee miti in ilaalla itti deemna akkan salphisee miti dubbiin akka hordoftoonni ilaalanii miti dubbiin gadi fagootti rakkoon baay'een akka jiru hin beeku. Mucaa ishii si Haasaa namaa irratti hin beeku. dhufuu dhiifti ree mucaan ishii. Mucaa ishii warra ishii hattee ilaaltee narraa maal gochuu dhufti ana bira maal gochuu dhufti maaltu narraa dhimma qabdi naannoo koorraa maal dhimma qabdi achuma buleettii keessan bira teessii yookiin achi dhattee ilaallatti. Ana faana wal baruu walitti fiduu maaltu fidi? Yani rakkoon qabu nambara haa dhuftu wal nambara nambara. Hundaafuu deemii baga dhageessan. Tuun baduu wal bartan waan baduu ishiinis ilmoo ishiin bira jirti dhuftee yoo si barte atis yoo ishii barte mara kina waan muumuu miti. Ilmoo ishii fudhattee guddifatti ni bira maan jira. Waan darbee ishiin amma ani jireenya haaraa kan biraan jiraadha ishiinis jireenya mataa ishiitii qabdi. Jireenya mataa ishiitii jiraachuu dandeessi kanaafuu wanti biraa waan rakkoo natti fakkaatu akka kootti. Beekamu ilaalla maalumaaf rakkoon qabu deebii garuu baga dhageessan wanti biraa amma boronnaa dhufu maal akka dhageessan akkuma barana ija babaasee kaameeraan argine eessa kaameessa funaantee fiddee oduu isa kaan jechaa ture booda argitaniittu. Isinii galee miti namni durumotoo ati dhiisi kaama dubbii eenyu jechuun maal barbaachisa? Maaliif ani eenyu akkan ta'e namni maal akka ta'e amma gaddaa kennaa isaan fuulduratti kunoo kennaa sii kennee intaan kennaan jireenya kun ta'u dhiifnee jennee ati dubbii guyyaa guyyaan gaafii maa uumta kennaan jireenya kun ta'u kennaan sun jireenya koo naan kotkotu naan qoonfaru qaan cufu kennaatu na bitaa kennaadhaan inni dubbii ulfaataa isa kennaa si bitaatu hin taane kennaadhaan dubbii hunda cufu dhiifne jennee danda'amu malee dhiisummee eewu gaaf sana bakka nan dhiisadha malee deebi'ee darbeen qoradhaa waan hundumarraan gaa isa dhiisuun dhiisu har'allee jechuudha. Kanaaf hundumaaf akkasii irraan ga'anii isiniifan deebisaa deebii baga dhageessa isa kana.
kaameeraa fuulduratti kun kan ta'ee jiru rakkoo hin qabu. Gaafin bareedan isiniin jedha. Yaada gaafii qabdu. Maalumaafuu kanuma wanti jiru wanti haaraa wanti biraan jiru yaada kaafii dhiisii jedhani waanuma bu'aan qabne dhiisii dubbii eenyuun jedhini guyyaa guyyaadhaan jedha kana komentii kaafii jedha. Ciao.